Abbaan koo sadarkaa sadiin barumsa na barsiisee jira. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping. Guyyaa hedduu keessaa gaaf tokko abbaan koo nyaata nuuf hojjetee paastaa yookaan nuudilii ture jaa namni kun. Hojjetee akkuma xumureen nyaata saanii lama fidee gabatee irra kaa'e. Saanii tokko gama gubbaa hanqaaquu affeelamaa tokkotu ture. Isa tokko irraa garuu hin turre. Duwwaa ture. Abbaan koo saanii lamaan qubaan agarsiisaa ilma koo kan barbaadde filattee nyaachuu dandeessaa naan jedhe. Yeroo sana hanqaaquu argachuun salphaa waan hin turreef gammachuudhaanan isa hanqaaquu qabu fudhadhee jira. Yeroo nyaachuu jalqabnu paastaa abbaan koo nyaataa jiru keessa hanqaaquun lama akka jiruun arge. Sana filachuu dhabuu koof baay'een aare. Aarii koo kan arge abbaan koo natti kolfee ilma koo waan ijji kee arge yeroo hundumaa dhugaadha jettee hin amanin. Namoota irratti abshaala yookaan immoo haxxee ta'uuf yoo yaaltu ni miidhamtaa naan jedhe. Gorsi inni lammaffaan guyyaa lammaffaatis abbaan koo nyaata nuuf hojjete nyaatuma isa gaafa duraati. Tokko gama gubbaatti hanqaaquu tokko jira. Isa kaan ammoo hanqaaquun gubbaarra hin jiru. Har'as akkuma gaafa duraa tokko filadhu naan jedhe. Muuxannoo koo yeroo darbee irratti hundaa'een isa hanqaaquun irra hin jirre fudhadhe. Hanqaaquun lama keessa jira jedhee waan yaadeef. Nyaachuu yoo jalqabnu hanqaaquun kan koo keessa hin jiru. Nan aare. Abbaan koo natti kolfe. Ilma koo yeroo hundumaa muuxannoo kee kaleessaa irratti kan hirkattu yoo ta'e ni miidhamta. Sun kasaaraadha. Al tokko tokko jireenyi si gowwoomsuu dandeessi. Qumaara si waliin taphatti. Kanatti garuu baay'ee aaruun qabdu. Akka waan barumsarraa argattetti lakkaa'ii bira darbi. Yaadadhu barumsa akkanaa kitaaba barnootaa kee irraa argachuun dandeessu naan jedhe. Sadaffaa irratti gaafa guyyaa sadaffaas akkuma amala isaa abbaan koo nyaata nuuf hojjete. Har'as akkuma kanaan duraatti paastaa isa tokko irra hanqaaquu isa kaan ammoo duwwaa godhee har'as filannoo naaf dhiyeessee jira. Kan barbaadde nyaachuu dandeessa naan jedhe. Xiqqootti yaadeen abbaa koo ati hogganaa mana kanaati. Abbaa kooti mana kanaaf kan dhimmusi. Kanaafuu ati jalqaba kan barbaadde filachuu qabdaa siif malas jedheen carraa jalqaba abbaa koof kennee jira. Xi Jinping. Abbaan koo isa hanqaaquun tokko irra jiru fudhatee nyaachuu jalqabe. Ani immoo isa hanqaaquun irra hin jirre fudhadhee hanqaaquun keessa jira jedhee tasumaayyaan nyaachuu yeroon jalqabu garuu hanqaaquu lamatu jira. Koo keessa ture. Baay'een gammadee jedha. Ajaa'ibsiifadhee gara isaa yoon ilaalu abbaan koo ija jaalalaa fi fuula ifaadhaan na ilaalaa jira. Jaallatamaa ilma koo naan jedhe. Namootaaf wantoota gaggaarii yeroo yaaddu uumamni ifumasii wantoota gaggaarii gara kee fiddi. Jireenya kee keessatti kana yoomiyyuu hin irraanfatin jedhee na gorsee jedha. Ergasii abbaan koo yeroo baay'ee na gorseera. Garuu kan akka gorsa kanaa na jijjiireen jiru. Jarana seenaa kanarraa maal baran? Namootaaf waan gaarii yaaduu fi dursa isaaniif kennuun barbaachisaa akka ta'e. Ofittummaa fi abshaalummaan akka nu miidhan. Wantoota ijji keenya argu hunda dhugaadha jennee amanuu akka hin qabneen irraa baradha. Isin waan irraa barattan kooment godhaa. Chaanala keenya subscribe gochuu hin dagatina.